Yesus ko ya gaaddisa ko bagumaa dhuftee mana ko silaayoo na maal taati carraan koo silaayoo na maal taati carraan koo. Maalummaa cubbuu fi cubburraa fayyuu kan jedhu ilaalla. Yeroo baay'ee seexannis sababii cubbuutiin deema. Waaqayyoos cubbuu keenyaaf jedheet mukarratti kan fannifame kanumaafi. Anaafis kan rakkisaa jirus rakkoon addunyaa kana inni guddaan dhimma cubbuuti. Kuni waan hundumaa seexanni cubbuu laaleen namatti galaa. Addunyaan kun cubburraa kan ka'e baduudhaaf jirti. Kiristoos fannoo irratti akka fannifamu kan ta'e sababii cubbuuti. Anaafisinis firdii du'aa kan namootatti fide akka nuti akkanatti waaqa duratti dhumne waaqni akka nutti araaramuuf ba'aa qabnu sana akka fidannee dhumnuuf kan nu ajaje silliinaa keenya jireenya keenya balleessaa dogongora seexanni dhala namaa balleesse sana Yesuus itti araaramuudhaaf kan dhufuudhaafis kan jiru inni dhalate sun du'ee kan ka'edha. Sana wajji wal qabata waan ta'eef egaa asalatti maalummaa cubbuu ilaaluudhaaf hiika cubbuu ilaalla. Cubbuun maaliin yeroo baay'ee cubbuu jenna yookaan abalu cubbamaadhaan macaafa qulqulluu keessatti iddoo iddootti waa'een cubbuu caafameera. Maaliif nu barbaachisa? Waa'een kanaa yeroo baay'ee hin dubbatamaa waldaa keessatti. Maali namni nama akkamitti cubbamaan cubbuun akkamitti dhufa maddi cubbuu maaliin hiiki cubbuu maali kan jedhu namoonni baay'een beekumoo akkanumatti yaa'u akkanumatti ani cubbamaan ani cubbamaadha jedhumoo daangaa qaba. Daangaan namaa dhiifamuu jira. Cubbuun namaa dhiifamuu jira moo hin jiru? Maal nama akkamitti araarama Waaqayyo? Haarsaa guddaa waaqni kan kaffale sababii cubbuutiif. Cubbuun maal inni jedhu hiika isaa qabadhaa. Cubbuu jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa waaqarratti finciluudha. Fincila kaasuu jechuudha hiikansaa. Finciluu maaliin? Dhiiga dhangalaasuudhaan waan adda addaa gochuudhaan maal gochuudha? Nama gaafa jibbitu waaqarratti fincilteetta jechuudha. Nama gaafa sobdu waaqarratti fincilteetta jechuudha. Gaafa nama hattu waaqa hattee jechuudha. Biyya kamitti arga namni waaqa? Waaqayyo kan namatti mul'atu nama keessani ati fakkii Kiristoos. Cubbuun egaa finciluudha. Maali waaqarratti ka'u lammataa ajajamuu diduudha. Abboommii fudhachuu diduun egaa guutummaatti madda cubbuutti nama keessa jechaadha. Ka'umsi jalqabaa maalinni namni gaafa karaa waaqarraa goruu ka'u ajajamuu dhiisuu jalqaba. Namni abboomamne waaqayyoof hin ajajamne seera waaqayyoo hin eegne akka dubbii waaqayyootti hin jiraanne fincilaadha waan ta'eef isa fincilu kana waaqni ni adaba. Neeki yaa waaqin jedhe hiikamtu diina keetii qaba malee. Si barbaada waaqni maallaqa kee miti fooqii kee miti doolaaraati qabdu miti barumsaati baratte miti kala miti waaqayyo kan barbaadu. Waanni kan barbaadu si barbaada situ barbaadame waannan si. Ati baddeessa guddaan biraame tokko akkas jedha bara sooromee waldaa dhufan. Ay miilena naan taane kanaafaa waldaa fedhe. Koomishiniin irratti cufameen. Isbii maallaqa kennu waggaa biyyi maallaqa kennu ani duwwaan ta'e yeettiin ta'edha. Namichi maal barbaada? Maallaqa Yesuus fuuldura Yesuus itti aansee ofii lammaffaa ta'uu barbaada. Hin danda'amu jedhe Waaqayyo maqaa jijjiirraa akkanaan raawwatu Waaqayyo harka golkaasi. Taasitee qormaata akka itti naansine haa eeggan Waaqayyo taanee kan dhiyaatu si duwwaadhaaf hin jedhe maaloo. Mataa jawwee sana immoo Waaqayyo miila kee jala galcheera ameen. Miila kee olkaasi boofarra dhaabadheera. Ajajamuu diduun abboomamuu diduun akka dubbii waaqayyootti jiraachuu dadhabuun rakkoolee hedduu namarratti fida. Du'a fida, rakkina fida, abaarsa fida, qullaa ta'uu fida. Wantoota hedduuma. Kanaaf bu'aan cubbuu maaliin? Yeroo baay'ee bu'aa eebbaalan lama. Haa ta'u har'a waa tokko isinitti hima. Bu'aan cubbuu maaliin? Cubbuu namni yoo hojjetu bu'aan mana isaatti fidu, bu'aan mataa isaarratti fidu. Biyya tokkotti cubbuun yoo dalagame, biyyi tokko yoo yakka goote, cubbuun ishiin biyya irratti fidu bu'aa maalii fiddi? Ati mana kee irratti maal fidda? Yoo dhoksa rakkina keessaa ba'uudha malee bu'aan cubbuu dadhabbina. Namni baay'een maaliif dadhaba yoo jettan yeroo cubbuun babal'atu namni dadhabaa hariyatamaa du'aa sobatti keessa waan jiraatuuf umurii malee du'aa kasaaraa deemaa jechaadha. Namni cubbuu dalagu bu'aan inni buufatu maal inni jettan rakkinaa fi dhiphina buufata. Dadhabbina buufata. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irra dhaxxanii yoo ilaaltan
rakkinaaf dadhabbinatu addaami fi haanitti baay'ate. Ganaa xaaru, lafa qofforu, yaadda'u, boo'u, maalan nyaadhachuu, maalan uffadhachuu, xaaran malee, dafqan malee hin nyaatinaa jedhe ka bakka gooftaa Yesuus. Iddoo tokkotti immoo maal jedha? Harkin hojjetin hin nyaatin jedha dubbii Waaqa. Dhaloonni ammaa kun luka walirra kaawwatee silkiidhaan nyaachuu barbaada odoon xaarii. Dhaloonni ammaa kun odeessee nyaachuu barbaada. Dhaloonni ammaa kun nama nagadatee jiraachuu barbaada. Dhaloonni ammaa kun tooftaa addaa baasee jiraachuu barbaada. Dubbii Waaqayyoo garuu akkana jedha. Marruu kee ol kaafadhu waa siidhaamaa jira. Harkessuun baay'isinii waa siidhaamaara. Akkasumatti akka dadhabdu Waaqayyoo kaa'i. Waldaan baqati. Waldaan lafa cubbamaan itti fayyu malee qulqulluu maal tura? Inni kun istooretti sagalee Waaqa baratanii itti gara Waaqatti fayyanii. Namoonni dhukkuba akka kaanserii iyyuma dhukkubsattan guuttaniittu iyyuma kan dhukkubsattu. Baraan mana yaalaa dhattee fayyitu kan dhabde. Idaan kasitti baay'ate inuma si fayyisa Waaqayyo. Asiin ida, achiin ida, asiin rakkoo kan rakkattu. Dhukkuba bichaa miti waan itti si fayyisu. Waan itti dhukkubsattee sammuu kee halkanii guyyaatti dhabde sana qoricha argameera. Amma dhibeen baay'atu, manni yaalaa baay'ata. Amma dhibeen baay'atu, waldaan baay'ata. Amma dhibeen baay'atu, hojiin hafuuramaa baay'ata. Amma dhibeen baay'atu, harki Waaqayyoo socho'uun baay'ata. Barru kee ol kaasika. Si wajjin jira Waaqayyo ameen jedhama maal? Cichi kanarratti hafi Waaqayyo si haa gargaaru. Inni kun xiyyaara keeti. Ittiin gara mana mootummaa Waaqayyoo irratti ameen jedhama maal? Waaqayyoon kadhannaa nama cubbamaa irraa kadhannaa nama cubburra addan bahin hin dhaga'u Waaqayyo. Isaasii 59 tokko hanga 2 dubbisa. Rakkoo waldaa kiristaanaa isa kana. Kadhannaa nama cubburra adda hin bahin hin dhaga'u Waaqni. Waaqni gurri isaan nagaa garuu deebiin kennuuf jechuudha. Rakkoon dhaloota kanaa qodaa cubbuu ta'ee cubbuu faana maal godhaa gadi lakkisuun barbaadu isa faana gara Waaqayyootti dhufuu barbaada. Mee namoonni akkamitti ijoolleen keessan ofirratti fincooftee waan shintibeetiin odoo irra jiru, furriin odoo irra jiru, waan hin taane odoo irra jiru, ijoolleen keessa fuulli babbadaa kan waan didee kadhanni ishii laaqqabee badee jiru kan hunduma isaa faana walitti qabdanii raawwattanii mucaagoo jettanii simattu. Jalqaba duraa maal yaada sammuu keessan? Bishaan. Egaa irraa qulqullaa'ee irraa xaragamee oga bareeda. Mucaagoo ettanii fuutan. Yoshi isinitti kaattee yoshiin boose ture kanaan nan qabatin jettan Waaqnis kanaan nan qabatin akkasiin hin jenne waan ajaa sana ofirraa baasi. Waaqayyo si simata. Merga kana godhe. Waaqayyo akka namaa miti na simata dhaame. Waan dhiisuu qabdu jira jechaadha. Amala keessan isa amala sitti ta'e sana. Isa arra dhiiftee borutti deebitu sana. Isa gaafa biraammoo dhiiseera jetta gaafa biraammoo dhoksaatti hojjettu sana. Inni dhoksaatti yakka si dalaksisu Waaqa miti si balleessuudhaaf daddafa obboleessa koo obboleetti koo harkaa ba'i diina harkaa ba'i seexana harkaa ba'i seexana harkaa ba'i Waaqayyo si dhagaa iyya kee hin dhagaa cubbuu faana miti cubbuurraa gargar ba'i Waaqayyo waame. Waanumaati beettu inni cubbuu sitti ta'e beettaatu waansaa isuma laalitii maaltu na rakkise anaa haa jedhi ilaali. Egaa namoonni Kiristoositti amananii dhiifama cubbuu argachuu yoo baatan bu'aan isaan fiduu danda'an tokko du'a bara baraatti isaan geessaa Roomee 6:23 lama cubbuun garba abiddaa keessatti akka nama darbachuu danda'us achumatti guutummaatti mul'ata Yohaannis 21:18 irratti dubbata. Arfaffaa namoota Waaqayyo irraa gargar ba'uutu dhufa. Maalinni ba'uu 2 dhattanii yoo dubbistan 9 kaasee hanga 10tti namni gaafa yakka dalagu si baqataa jechaadha. Gaafa yakka dalagan amma kaanii nu baqatu. Silkii nu kaasan. Maal taate? Eessatti? Booda sii dawwala rakkoo qaba bakka. Wanti wayitu hafuura nu wajjin dura akka walii galu hafuura Kiristoos hin qabu sun gargar bahiira waan ta'eef bakka amma kana booddee si faana hidhachuu hin danda'u. Hin sokkachaadha bakka. Eessatti ati silkii siin kaasu maa baddi ati anoo yaaduma kiyya bakka. Qabameera bakka wanti wayii tokko hidhateera gamadaan. Hin sokkachaadha bakka. Barbaaddee dhabda bakka. Iyyafattee dhabda bakka. Ababbaltee dhabda bakka. Lafanni jiru ibsaa qabsiiftee argitu bakka. Gaafa laaltu bakka inni qabameera seexanni sammuusaa jireenya isaa hidhee qabeera du'a bara baraa keessatti. Warra harkaa baatanii dhuftan duuni bara baraa sirraa cabeera. Wantoota gara cubbuutti nama geessan waan 3 gurguddaadha. Daandiin cubbuu tokko seexana. Efesoonii 1:2. Phexroosii 5:8. Maaltu nama geessa? Seexana. Hojiin hafuura hamaa boqonnaa tokko malee jireenya kee ajjeesu
siballeessu asirratti amma yeroo namoota kadhan roobii kadhachaa oolla jimaata kadhachaa oolla maal gochuu barbaada gaafate ajjeesuun barbaada maali gaafa tokko sooromsuun barbaada hin jedhu laalikaa hojii isaa miti abbaan sooromsu garuu jira amin jedhe maalo maal gochuu barbaada dhibee keessa kaan maal gochuu barbaada nama gadi gochuun barbaada maal gochuu barbaada duwwaa godhee boochisuun barbaada argitaa siraa seetana Waaqayyo immoo gaafa dubbiftu immoo nama cubbamaa ta'e itti araarameen eebbisaadha. Mee amin jedhe maalo. Mee akkana godhe mee harka kee. Haan eebbifameera dhime. Waaqayyo harka diinatti na baaseera dhame. Wantoonni gara cubbuutti nama geessan waan sadi gurguddaadha. Tokko hafuura hamaadha ergaa seexanaati. Seexanni gaafa dhufu akkanumatti gasagasee dhufee karabaataa hidhatee daara hidhatee borcii isaa baasee ani kun seexanan jedhama. Sejjeesuun dhufe isiniin jedhu yoo abjuudhaan ta'e malee akkamitti dhufa karaa nama afurramaan keessa akka isaa keessa taa'ee jiruun sitti dhufa nama qabaa jechaadha innis akkuma Waaqayyo agalgaa'ota raajii godhee dibu innis namatti si waraanu namatti badduu si baasu namatti si gadadamsu namatti guddina kee gadi qabu qopheesseera isaaf immoo Waaqayyo qoricha tokko si keessa kaa'e barruu keessa kaafadhu ka qorichicha sitti maam qorichi waaqni si keessa kaa'e hiyyee hafuura qulqulluu si keessa kaa'e hafuurri qulqulluun immoo si kadhachiisa yeroo kanattu immoo diina kee gargar si ba'a yeroo diinni kee gargar si ba'e immoo hafuurri Waaqayyo nu funduraa kaaftaati harka keessa kaafadhu ka kaa'eera si funduraa maqaa Yesuus kanaaf diinni maal si gochuu hin danda'u si mo'achuu gara daandii isaatti si geessuu hin danda'u humna ittiin loltu tokko Yesuus hafuura Waaqayyo si hidhachiiseera. Hidhannoo kee hafuura keessa kee jiru sana of keessatti dhaamsitee diina lola yoo jette immoo amta. Wanta ati qabattu illee diina mormuudhaan murteessaadha. Waan qabachuu qabdu maayin jireenya mootummaa Waaqayyootti galu wallaansoo biyya lafaa mo'achuudhaaf siim kan si fayyadu kadhannaa qofa. Kadhannaa keessatti immoo diina gargarsii ba'a. Gaafa diinni gargarsii ba'e immoo hafuura Waaqayyoon rukuta. Sirraa rukutu Waaqayyoon. Harka kamee nama simadii jiru kana sirraa rukutameera diin. Qareera diin. Rukutameera diin. Akka. Diinni kaa egaa dhala namaa balleessuu barbaada. Lammaffaan biyya lafaati. Biyya lafaati. Biyyi lafaa diina cimaadha. Yohaannis 2:15 hanga 16 dhattanii yoo laaltan biyyi lafaa kun rakkoo qabdi. Biyya lafaa jechuun maal jechuudha? Nama jechuudha. Nama jechuudha. Waaqayyo maalirraa nama uume? Biyyeedha dhaame? Biyyeedha. Biyya lafaa jechuun akkoo biyyeen kun maal godhe? Biyyoo kana nama dha'e. Biyyoo kanattu nama miidhe. Maal godhe biyyee? Waaqayyo biyyeerra biyya lafaa jechuun warra Kiristoosiif hin taane warra Waaqayyoof hin amanamne warra akka malee acabarbaran isaan jechuudha. Kana biyyi lafaa maal godhaa? Daandii isaarra si buufata. Si dogongorsiisa. Of duuka gaafa si hordofsiisu hanna keessa si galcha. Soba keessa si galcha. Si balleessa si ajjeesa. Yesuus Kiristoos immoo biyya lafaatti eekamuudhaaf dhufeera jechaadha. Harka isaa diriirsuudhaaf. Biyyi lafaa guyyaa tokko hin baddii warri Yesuus amanan bara baraan isaa wajjin jiraatu. Mee ani gooftaa wajjin jiraadha dhaame. Sochoosa Ameerika keessan lafta irratti eenyu kun akka waraqaa maal taatedha? Hin maramte dhaame. Samiin kun maal ta'a? Hin marama dhaame. Kana bakka. Waan xaqallalamee abbaan jiruu qabu gaafa xaqallalee faanasis maree lafa kaa waan ta'eef warri jirus warri du'anis fuula Waaqayyootti firdiidhaa dhiyaatu. Gaafa sana adaraa kee waan kotota waan goggoote kan qaqqabattee fuula Yesuusitti hin dhiyaadda hojjette abiddi sarraa waan boba'uuf si guba gaafas. Warqii ta'ee argami gaafa Yesuus dura dhaabattu. Warqii jechuun kan abidda keessa darbe. Warqii jechuun abidda keessa yoo keessa kan hin baqne. Warqiin tokko baqee darbe hin baqaa deebi'e. Abiddattu darbatte hin baqaa. Lafa keessoo taa'e hin baqaa. Maarree yoo duute kooti warqiidha. Yesuus hin bafkamtee achuma keessa teessa achumaa si fuudha Yesuus. Haafa akka hin taane, muka akka hin taane, qoraan akka hin taane. Arra jireenya keessee xanni qoraan godhee si qopheesse gaafa guyyaadhuma abiddatti akkas hin nanneef. Abidda bara baraatti Yesuus akkas hin qopheessineef. Arra muka jiidhaa ta'e. Harka gol kaaban. Firee buusi Waaqayyo si haa gargaaru. Firee jaalalaa, firee nagaa, firee eebbaa buusi har'a. Guyyaa qabdaadha deemuudhaaf, hojjechuudhaaf, tajaajiluudhaaf, himuudhaaf. Nooma carraa nuu kenne Waaqayyo. Jiruun hin dhumne wangeela. Hojjedhu, maallaqa keen hojjedhu, beekumsa keen hojjedhu, barreeffama moobaayila keerra jiru wangeela hojjedhu, barreessi, hojjedhu, an barsiisu barsiisi, an hojjettu hojjedhu.
waan mati xiqqoo kana jettaniitu waan boru darbitu tatti waaqarraa kufta. Achitti waa fuudha jetta achi waa fuudhuuf kana gidduutti wanta ati dalagdu hedduu jira jecha. Kun immoo dhaabla. Hin nafin siif haalaatu waaqayyo. Mee biraan gaadhime? Biringaan jettu waaqayyo biraan nagaadhaame. Awwii mataa ofiiti. Awwii mataa ofiiti. Waa awwuu. Seexana awwiidha. Kufaatiin jalqabaa an namni ittiin kuf inni jalqabaa awwiidha. Fedhiidha. Odoon kufin namni fedha. Gaafa inni si hawwisiisuu jalqabe maaliif ilaata jedhi na ajjeesuuf immoo naa toluudhaaf. Gaafa makiinaa sana biti si godhu makiinaa kanaatiin na balleessuuf immoo ittiin na sooromsuuf jedhi ilaalladhu. Gaafa mana sana bittu manuma jireenyaa kee illee gaafa argattu gaafa waa fudhattu ittiin na balleessuuf immoo ittiin na toshuuf jedhi. Gaafa eeyyama tokko baaftee waa hojjettu waan ittiin na balleessuuf immoo ittiin fedhii kootu na kakaase jedhi adda baafadhu. Yoo karaa kana deemte hin qaalooftu hin oolta. Maal jedhe hin oolta harka gas kaasi. Hin oolta maqaa Yesuus Kiristoos. Wanti ati hawwite sun waa baatee dhufaa yookaan gaariidhaan milkaa'aa yookaan si balleessa waan ta'eef hawwii kee sana addaan qoriitii ilaalladhu.